sodaa jedhu arsii biratti maqaa ulfaatatti miidiyaa kanarratti abboo ummata salphoo kana biratti jecha hawaasa biratti ulfaataa san ummata salphoo kana biratti afaan dhaga'uun barbaadu wallahi miidiyaa kanarratti na baaki asiin si arrabsaa asiin ammoo waan biraa ka jedhu kan dhugaan siin jedha namni ko bar sodaa gaafa jedhe sodaa bar obbaleessoo namni sodaa fi akkamitti an guyyaa takka dhugaan siin jana dhaggeeffadhu takkaa ummata arsiitiin jecha hamaa jeen beekon andi kan garuu nama dhuunfaa jechuudha nama dhuunfaa nama wallolle quban nu duukaa jechuudha rakkoon qabu san nama dhuunfaati garuu arsoomni qarsooma ummata sodaa kiyyaati kabajatu malaani soddallee yoo ta'u baadhe oromoodha saba kiyyaa lammiitiyyaa kabajuun narra jiraata garuu gaafa sanirraa hafe jechuudha gaafa nama dhuunfaatiin illee wallolle gaafa argitee jaartii isallee gaafa ani nama dhuunfaatiin illee miidiyaa gara wallolee anuma arrabsan gaafa argitee waan jaartiin tiyya guyyaa takkan jiin kariyaala kuma shanii isinii kanina namni jaartiin ammallee afaanii baafadhee jedhana riyaala kuma shan badhaasa kunoo na basii kenna yoo ani kan nu baadhe dhugumatti abbaan kiyya diqaala na dhalche ragaanaa fi kadiiriin kaartoona jettu laal viidiyoo san qofa bakka san qofa murii orijinaala taate na baatti ergi kun amma miira keessa galee sitti haasaan jiru tasgabbaa'ee sitti haasaara akka nama tokkootti beekadhu kasanirraa hafe immoo yoo wanni saniis ragaan hin jiraanne ta'e na arrabsuu keessaa qabdanii abboon na arrabsinaa na dhiisa. Ofii na arrabsuu barbaaddanii na arrabsinaa na dhiisa. Amma dubbiin haa gabaabsinu kan hirkeenna. Haadha warraa kiyyalleen tuqinaa hoo isiin gartee isinitti dabde koottaa natti himadhaa. Akkas. Niitiin dhiirsa qabdi. Dhiirsaan bulti. Hoo isii hoo ani dhorkuu dadhabe gaafa san dubbadhaa. Namni immoo gabbee akka nama tokkotti anna barri yaada kannachuu hin danda'a. Nabaa fi arsii wanni waliif fidaa hin jiru. Ila dhaggeeffadhaa wanni waan isinii dhaabu. Nabaa fi arsii wanni waliif fidaa hin jiru. Nabaan naba arsiin arsii. Arsiin hawaasa guddaa nabaan nama dhuunfaati. Ani nabaa boru ganama of duuba kaayee akka fedhe irra gaxee arrabsuun hin danda'a mirgan qaba. Garuu nabaanis akka nama dhuunfaa fedhu seeraan na himatee ofirraa na dhorkuu danda'a. Hoo barbaade harkaan ofirraa na dhorkuu danda'a. Malee Kadir nabaa hojii yoo lolle arsii hojii yoo lolle የሚባል የለም. Kana akka nu hubattan qofa barbaanna. Namoota immoo gartee maqaa arsii baadhatanii nama arrabsan nama xiqqeessan akka namni miira keessa galee hawaasa kabajamaa kana tuttuqu warrootiin godhan namoonni keenya gugurdaan as baatanii viidiyoolee irratti waraabdanii nurraa ugguruu qabdan. Namni tokko ejjennoo nama tokko wanni beeynuun arraba san keessa hin jiru wanni beeynuun eega nama miidiyaa fayyadamu taatan kootaati nurraa dubbadhaa. Miidiyaa fayyadamaa hartan argaa hartan laayikii gootanii bira kutaa hartan jara keenya waan nu arrabsitan waan nu arrabsan waliin nu arrabsaa jirtan. Asbahati nu ummanni kanaa kun bakka nu mbuu ejjennoo keessa nu garsiisa. Warri ujoolleen diqaalaan gandi biyya Arabaa keessa deemtee maqaa arsoomaa qabattee nama arrabsaatiin jirtu tun arsooma bakka buutu arsii bakka buutu nutti hima. Anni irra bareedaan akkana jeetii yaada jara keenya. Wanni bareedaan kana kanaafuu hadaraa nun arrabsinaa ofirraa nu dhiifadhaa isin hin jenna. Ammaan dura jechuudha yeroo takkarra lamarra callisuu turre. Sadiirra illee callisuu turre amma garuu nurra guddatti. Ani waggaa meeqa laal jira keenya obsa qabaachuu kiyya waggaa meeqa kaniin ilmoo waggaa 8 waggaa 9 qabu intala waggaa 8 waggaa 9 andi kan miidiyaa kan rabbaasee beekaa na ba'a. Walaa waan dhageenye. Shuuf baaseen beeku jechuudha. Gaafa ilmi kiyya naamu dhalatuun fuula dhoosee ol baasee jechuudha. Gaafa ilmi kiyya naa dhalatu. Akkasiin immoo ilmaan lachuutu keetii miti ka jedhu fa'aa jira jala deeme. Ahaa seedaa ilma namaa jalaa akka itti baatuun jiru kajuun eeyoonuma arkan ijji gamnaa ilaal ijji gamnaa dura boochi jaanime. Ammaas ijji gaara duba waan agarre tamu taaniif keessaa baasan jaanime. Iyoonuma arkaniitu matas gabbaawan jeetiin. Ijoolleeti yalachuu fuula dho'ise ol baase sanuma jechuun girrisaan okay san rakkoon qabu amalatti arrabni amalatti ta'e jeetiin itti dhiise. Kadir kenna amma sadheesi namni dhugaa dubbachuuf jara kenna oo ka abbichi nama arrabsitaas jala jiraatte
sitti afuna mana rabsini gara biraatini arsilleen harargelleen oromoodha. Arrabni numa jira gara harargellee ka arsii arrabsuun jira baalegeen arsirallee ka harargee arrabsuun jira baalegeen kana waan ta'eef bara naba kiyya naba wanni naa gochuu qabda dhimmi kiyya dhimma arsii fi harargee bakka bu'u miti bara. Naagala dhimma dhuunfaa kiyyaatiin isinitti himatutti jiraan akka nama tokkotti. Jecha siin jedhaa jira mangisti jecha jedhaa jira namni nama arrabsan attaqaalaa walumaa galatti jechuu barbaade. Ani imma dhuunfattiin isinii himachaa jira abboo intala naa kennan na jalatti arrabsaa jirani haadha ilmaa kiyyaan na jalatti arrabsaa jirani. Arsii ta'uu isaa osoo beekne shoof kadiir kenna. Amma nama si arrabsisani arsii ta'uu addaan hin beektu atillee nullee addaan hin beektu. Hin beekna kunoo hin beekanii hunoo irra koomentii gaafa dhukaana ba'a maaliif hin beekne hin beekna namootuma buluu fi abuluu kayoo namni kun tiktookiin abuluu kun eenyu jette dhalataan arsii tokko intala abuluuti gosa akkanaati siin jedhee si himuu bara. Wayi nam tokko lama waan nama tokkoo fi lamaa yoo taate laaltee bira kuttaa bara rakkoon qabu bar ajanduma taate bara. Ina gara jechuudhaan ina saniif na jala tare jechuu danda'a. Maareen dubbifnaan ችግር አለ amma maal akka mudate waan hin beekne ndaafuu kulliyaan nabaa keenya nuti nagaa barbaanna salaama barbaanna tasgabbeessi atilleen tasgabbaa'ee nu wanni barbaannu salaama nagee ruuhannaadha aboo nagee ruuhannaa jechuun jirra kuno jooritti illee sagalee ergeetiin jira shuuf joor maammatitti illee sagalee kenneetiin jira ijoollee tana akka nagee ruuhannan nagee qofa barbaanna nagee akka oromiyaan dheebotte nuti ijoollee arsirraa dheebonne naafin dhugaan siin jaa nagee akka oromiyaan dheebotte nuti ijoollee arsirraa dheebonne nagee nuu kannuu didan nagee nuu kannuu nagee irraa dhabne ijoollee teenya arsii miidiyaa kanarraa shuuf sagalee kaayefiitiin jira joor maammadi yoo halaalu ta'e milikeeta hojjillee itti himeeti ni laaleessa astagfirul garaan akkamidhaan jee wallahi sagaleen baaliyyolleen keessi jirti itti ergeetiin jira yoo kanaa deebisu ta'e waan hin deebisuun walit gabbaana walit dhufna inshallah. Joorsii deebisa sagalee habibi. Haa deebisu joor irraa eegaa jiran haqarraa qabu mana hidhaa keessa dhaqee ilaale osoo gaafa kaabbuttaa afaan isaa rakkoo keessa jiru arrabsan san ani koo nama joor deeggaruu ture nama jechuun rakkoo keessatti si deeggaree beekna ba'a. Nama jechuun hin dhageeffata amma waa'ee. No amma dhaggeeffachuun maal rakkoo qabasa joorii amma bahee burraaqu kana joorii amma leenca tahee gartee bineensota hundoof jala bulchaaru kana deeggaruu fi dhiisuun maal faayidaa qaba akka keenyaa kanatti badee baatee yoo badhaadhina deeggartee rooyyaa maaliif arra fayyaa qaba qabee ofirraa dhoorka fiiguunidha wanti godha akka barbaade godhuu danda'arra joor maammad. Kaleessa gizeen rakkoo keessa jiru san rakkoo keessa ragatu warra rakkoo keessa ragate san arra girrisaa wallaalte goota keenyatti akka kaabbuttaa udaan gurraacha kana faa piroofaayila godhatti girrisaan zaatis girrisaa. Sigale nu ammoo anjoori kuno Hamzaa Booranaa ragaa kiyya sigale Hamzaa Ibrahim ragaa kiyya nama yeroo takkarra lamarra deddeebi'ee sigale joor mana hidhatti ilaalee beeku jechuudha mana hidhaatti. Waan silaa agartee achi maaliif namni yeroo rakkoo keessa si cinaa dhaabbachuudha. Kun ijoollee suudillee ni beekti. Yeroo rakkoollee joor bira dhaabbachuu turre jechuudha. Sagalee ta'aa turre. Haga sagaleen nu baqeetutti. Maashaallah. Kanaafuu nu joor harka biraa qabna. Arra yoo nuti isaa arrabsuu baannee bilchiginnaa deeggarre wanni irraa hirrifnu hin jiru. Ammoo akka nama dhuunfatti nu joor hin jaalanne hin kabajne. Nu warri haqaan bilchiginnaa deeggaraa. Akka nuti bilchiginnaa miree? Nu bilchiginnaa garuu bilchiginnaa akkami bilchiginnaa jooriin hin xiqqeessina bilchiginnaa joorii ila dhaga'ina ba'a ani amma bilchiginnaa akkami jettee nu gaafatte bilchiginnaa haqa joor eeytu bilchiginnaa haqa ummataa beeytu bilchiginnaa joor kabaju bilchiginnaa joor kabaju bilchiginnaa akkasii bilchiginnaa joor kabaju garuu akkas Kadir akkam nagaa